Sadarkaa manneen barumsaa olaanaatti barumsa adda addaatiin eebbifamanii dargaggoonni hojii malee taa'aa jiran guutummaa biyyaa keessatti hedduudha. Gabaasonni sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa, Yoonataan Zebdiyoosii Hawaasaarraa, Asteer Misgaanaaw Bahirdaarirraa dargaggoota baratanii hojii dhabeeyyii ta'an kana haasofsiisaniiru. Naakoor Malkaatu walitti qabee qindeesse. Itti aanee dhiyaata. Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaa'ee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanijimentii jedhamuun eebbisamee waggoota 2 darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababaa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan. Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma malaamaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000 hanga 90,000 fa'aa nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa alatti immoo jiran qarshii 50,000, 40,000 ammasitti fa'aa nama gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachuu hin dandeenye. Gabaastuun sagalee Ameerikaa magaalaa Baahirdaar jirtu Asteer Misgaanaw dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 10,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Baahirdaar keessaa tokko akkas jechuun Asteeritti himee jira. ከ2012 ጀምሮ ይሄው ምንም አይነት ቅጥር ያልተቀጠረም bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012tti eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababaa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina bajataatu jiraanuu hin jiru yeroo deebinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee kibbaa fi kibba lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatanii yommuu ibsanis akkas jedhu. ለተከታታይ 3 እና ከዛ በላይ ዓመታት እገዳ ተጥሎብናል። waggoota walitti aanan 3 fi isaa oliif qoqqobbiin dura taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan ta'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hanga har'aatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaa nuun jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa mootummaan isa qacaru karaa haqa qabeessa ta'een akka qacarriin taasifamu. Kan nama ajaa'ibu gandaa jalqabee hanga waajjira isa gubbaatti maallaqa gaafatu. Mee waaqumti isinitti haa mul'isu nuti hojii dhabdoota waldaa dhagaa bocumaa tokkoof eessaaf innee birrii 60,000, 70,000 kaffaluu dandeenya jechuun dubbatan. 2011 ነው ግራጁዌት ያደረኩት. Bara 2011tti eebbifame. Gosa barnoota injinariingii Konistiraakshን teeknooloojii maanijimentii jedhamuun kanan eebbifame. Hojii barbaadaan jira. Yoo beeksisi ba'es nama tokko barbaadaa jedhu dorgomaama jirra. Hojiin arganne malee. Dhuunfaa kootti bakka hedduu gaafadheen jira. Garuu ittiin milkoofne. Waraqaa deeggarsaa kan hojii dhabdummaas baafadhee taa'een jira. Waggaa 5 darban hojii malee taa'uun koo hamilee koo miidheera. Yeroo tokko tokko osoo inni ta'uun baratiin hafee jedhee yeroon gaabbus qaba jechuun dubbatte. Dargaggootni sagalee Ameerikaaf yaada kennan irra caalaatti hojumaatni dhugaarraa fagaate firaa fi mattaa'an dargaggootni muraasni hojii argachuun ammoo caalaatti akka isaan hin qacaramneef gufuutti ta'uu himu. Mo'aa Alamaayyoo barsiisaa muummee soosoloojii yuunivarsiitii Ambooti sababoota rakkoo hojii dhabdummaati jedhan ibsanii jiru. Hojiin sadarkaa itti kennuun akka hin barbaachisnedha. Fakkeenyaaf inni kophee qulleessus, inni qotus, inni daldalus, inni nyaataaf dhugaatii nama dhiyeessus, inni uffata dha'us, inni sibiila tumus, inni gogaarraa waa hojjetus, halluu dibus, waardiyaanis, konkolaachisaanis, atileetiksiinis, artistiinis hundumtuu hojiidha. Hojiidha madda galiitii namni ittiin jiraachuu danda'a. Furmaata isaaf immoo mee gara dargaggoota hojii barbaadaa jiran garuu hojii hin argatinitti haa deebinu. Waa'ee malaamaltummaa irratti biiroon dhimmi ilaallatu waan jiruuf isaan otoo sirriitti hojjetanii otoo sirriitti gara baankii fa'aa deemanii waa'ee kanaaf otoo sirriitti nu qoratanii bareedan jedhas. Kan lammaffaadhaaf immoo lolli biyyattii keessa jiru otoo waliigalteedhaan haasa'amee wanti ta'u otoo ta'ee dhimmi nageenyaa biyyattii noormaalii
otuu nu ta'ee illee bakkaa bakkatti deemnee dorgomuu dandeenya jedha. Barsiisaa Mo'aallee hojii dhabdummaa dargaggootaaf waan furmaata jedhan irratti yeroo ibsan akkas jedhu. Imaammata barbaada. Poolisii cimaa barbaada. Shifti gochuudha siistema gara baadiyyaa irratti investimentiin kun faabrikaawwan kun akka dhaabbatan humni namaa carraa hojjechumatti elektirikii kana waayifaayi kana intarneetii kana wantoota kana bakkuma jirutti baadiyyaatti akka argatu yoo godhan carraan kun furmaata kan jedhuun yaada. Aadaa hojii irratti immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Aadaan hojii hundumaa kabajuu, hojii hundumaa jaallachuu, hojii hundumaa walqixa ilaalanii hojjechuu, namoota hojii dhuunfaa hojjetan immoo gargaaruu, deeggaruudha. Humna namaa gabaan barbaadu oomishuudha. Xiyyeeffannoon vocational education dhaabbata kana warra akka barataa kana humna namaa waa oomishuu danda'an innovative inventionii fudhatanii dhufan irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Odeeffannoo illee furmaata. Odeeffannoo carraa hojii irratti odeeffannoo sirrii laachuudha. Akkasumas oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuun baay'ee furmaata ta'a jedhee yaada. Gara fuulduraattis dhimma hojii dhabdummaa dargaggootaaf kanaan wal qabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin aangawoota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'iin gamtaa Afrikaa marsaa 33ffaa Itoophiyaa keessatti taasifamee xumurameera. Waa'ee dhibee COVID-19 fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa isa rakkina ardichaa ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan marii taasisaniiru. Galmoo Daawwitii yaa'icha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera. Yaa'iin hooggantoota kan gamtaa Afrikaa 35ffaan sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan weerarri COVID-19 diinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii gabaasa qindeesse qaba itti aanee dhiyaata. Walga'iin waggaa gaggeessitoota biyya gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa haasawa baniinsaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqeen aansee. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa diinagdee Afrikaa irratti fide isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahel rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan. Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear. Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhagahamuu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamuu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummootaa hundaa'e illee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroo egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee akka murtee bara 2005tti nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna. 2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted. Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takka jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyootanii kanaaf akka tumsan gaafatan waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru. As a gesture of goodwill, we have released high-profile suspects. Nageenyaaf jennee shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Waldhabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun Koomishinii Maree Nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna. Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast. Dilbata guyyaa lammaffaas hirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan.
Kanaanis keessumaa rakkoon fonqolcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjannoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidaantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa ardicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeewoyee koomishiinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kana irratti biyyottan fonqolcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan. So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms. Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan waliigalaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan 4 sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira. Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months? Ambaasaddar Baankoleen murtee kanaan Maalii, Giinii, Sudaanii fi Burkinaa Faasoo miseensummaa keessaa yeroof kaafamuu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Oluseegun Obaasanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'iin gaggeessitoota biyyaa gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Fileeks Tisideekii aangoo isaanii pireezidantii Seenagal Maaki Saalitti dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra. Dhimmi baqattootaa biyya Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran yeroo ammaa waan hedduu yaaddessaa ta'ee jirudha. Haalli yeroo ammaa isaan keessa jiran maal fakkaata? Jaallanni Gammadaa baqattoota Saawudii keessatti dararamaa jiran haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi itti aanee dhiyaata. Ijoollee isaanii 2 waliin hidhaa keessa akka jiran kan dubbatan haati tokko abbaa warraa isaanis addatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Ijoolleen isaanii inni guddaan waggaa 6 baatii 5 kan lammaffaa immoo waggaa 1 reefu guutaa jedhan. Mana dubartoonni keessatti hidhaman kana keessa ijoollee xixinnoo 32tu jiraa jedhu. Maal nyaachiftuu jedhee gaafadheera. Wallaahi obboleettii ijoollee rakkina irra jira biyya isaa ijoollee nyaata dhufu nyaati isaa fuudhan hin tasmaamamu yoo haliiba har'a gosa biraa fuudhan boru gosa biraa fuudhaniif ijoolleen hin xarrasha. Ijoolleen rakkina baay'ee irra jira biyya isaan bara keessa jiru kanarratti nyaati isaanii yoo nuuf fuudhan haliibuma kan nuuf fuudhani haliiba ijoollee yoo fuudhan haliibi isaan har'a gosa tokko boru gosa tokko fuudhanii ijoolleen irraa wallaalaa. Haliiba jechuun maal jechuudha? Haliibni isaa ijoolleen dhugu kan haliiba taasaadha qorqorroo ijoollee kennamu kan ijoollee wanti nurra toosatte haakimii nuun geessani nuun maranii shorabbumatti kennan isaa. Uffata ammoo attam gootu egaa hidhamne yoo baatii 6 darbee jettanii. Baadaa hidhamnee baatii 6 fi bultii 22 keenya uffati nurra hin jiru uffata abaayaa uffannee siroo uffanne ofirraa miiccina. Ijoolleen keenya miila qullaa deema waraan suuraa irra baqaqee qullaa deemanii. Waan diddiirraa nu qabnu gaafa qabamnu rooba takkaanii shiinuu nurra dhumte habaayaa keenya uffannee ta'ee qabbanee nuuf fidee. Waan uffannu waan qabnu habaayaa gurraacha huccuu gurraacha ammoo waan rakkaasan kan agarte. Isa kahan rooba takka qabna isa kahan akka qullaan taane waan nurra cicciteera ishii kahan hoogganatti dhiqan immoo ishuma miiccannee habaa gurraacha kana kaahanna. Ambaaseen takkaa dhufee nu gaafatee hin biyya ku baatee afurfidee ambaaseen nu bira gahee hin biyya ku. Maaliin miiccattu wayyaa ammoo uffata? Bishaan waan miidhaan obboleettii saamunaan hin jiru saamunaan qabnu. Saamunaan yoo dhufe inni mallaqaa qabu bira keenya qabbana. Maalirra ciiftu immoo? Sireen jira siree kakkarra nama 3 fa'aa ta'anii ciisanii inni ijoollee hin qabne. Waan amma ijoollee nama qabaa siree kakkarra ta'anii ciisu ijoollee hin qabattee. Waan yeroo kan ammaa yookiin nan ta'a manni guddaan hirriba rafee ka'u. Waan uffattanii raftan qabdu? Waan uffatan hin jiru. Siree fuula mana mi rafaa namni kaan lafa rafaa balaa dhumarraa wanni irra rafan jiru. Abbaa manaa keessanii wajjin wal argitu? Takka wal agarreen deemu bilbilaan bichaa kan itti dubbadhee silmaan isaatuu kan agarsiisaadheen agarsiisuu didan. Eessatti hidhamanii jiru? Idduma isin jirtanitti hidhamanii? Wajjumaan hidhamne hundi keenya baatee jaatu guddii 22 keenya lammuun keenya. Wallaahi akka asi keessa jiru rakkina cimaan nu argateera. Bishaan oon argattu? Bishaan maksalaa irraati bishaan maksalaa amma harkatti dhiqatan kan. Akkuma dunnaa ijoollee illee ni somoo baafna. Qulqulluu ta'e maal iddeen
Meeqa taatu achi keessa? Kutaa tokko keessa kan jirru nuyi nama 190 kutaa tokko keessa kan jiru. Waan biraan hin barbaannu waan biyya keenya galuu barbaanna. Ijoolleen nu harka jiran. Biyya Xaayiif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa Jiddaa fi Makkaa gidduu kan Shumeeyitii jedhamu keessatti ega hidhamanii baatii 8 walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu. Kutaa tokko keessatti nama 240 hidhamnee jirra. Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofatti hidhama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataa hin jiru takka jechuudha mana kana keessaa ba'e. Keessatti hin baatiin guyyaa tokko dhufeellee nu laalee maal rakkattan jedheen beeku. Viidiyoo yookaan suuraan tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi? Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra ceesnu sababa dhabuuti. Laastikicha immoo eessaa argattu? Laastikii sana warra mana nazzabutuyyuu fida. Qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gad naqeetuma namni wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo mana hidhaa kana seennu uffata jajjabaan irraa fuudhanii darbanii uffata tishertii kana qofaan nu seensisanii sanumayyuu immoo baada sana irraa ciccitee rumteessa jaappoonni qofattannaa gale namni mukayyafni immoo eesin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra ofirraa ittisu jedhe bakka uffataa buufnee uffanna nama wal arguu hin danda'u as keessatti namoota meeqa maraatee as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsamaa achi hin beekne firaa wal hin beekne as farankaa takkan arganne as keessa. Maal nyaattu immoo? Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kennanii nyaata. Inni jira biyya kana kubzeennaa wanni xixiqqoon tokko qixxaa xixiqqoo wayii jechuudha. Gaafa kaan zayyoon kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nu yoo fedhe dhufe walanqataa yoo fedhe hin dhiisan bishaan isuma iddootti fincaan nu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru. Isa mana fincaanii keessaa moo? Eegaa isuma kan biraa hin jiru. Mana fincaanii immoo hunduma keessaniif ga'u qabdu? Nama 240 ganaa mana fincaanii 4tu jira. Inni iyyuu gaafa duude maddi warafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana gidduudha baay'ee miidhamaas keessatti nu bira. Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru? Kutaan walitti aanee jira manneen nu kan jirru kutaa tokko keessa nama 240. Bootaan waliin ga'u karaa wal raffisna malee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoodha simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu fi harki namaa keessaan baasuun malee silaa waan of ajjeesan tureyyuu as keessatti. Biyyuma kiyyatti galuun barbaada.